Qabnaan dhiira kamiyyuu akka dubartiitti niyyisiisa. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessattidha. Barnoota kiyyallee maatii koo bira taa'een kutaa 1 hanga 12tti baradheen ergan xumuree booda sanaan booddee immoo mooraa yuunivarsiitii seeneen barnoota elektirikaal injiinaringiitiin baradheen eebbifameera. Barnoota kanaan baradheen nan eebbifame malee haa ta'uutii garuu hojiitti qacarameen guyyaa tokkoofillee mindaa dadhabbii kiyyaa argadheen hin beeku. Akkuma saattuu eebbifameen kutaan jireenya koo haftee mana maatii kootti deebi'een akka daa'ima daayipparii ofirraa jijjiiruun maatii koo obboloota koo harka isaanii ilaaluutiin qofa naman jiraadhu ta'een manatti ergan galee har'a waggaa 5ffaa koodha. Maal taatee maaltummoo kanaatiin si gahee namni baratee barnoota isaa xumuree keessumaa dubartii taanaan carraa qabeessadha. Kutaa isatti aanutti dabartee jireenya ishee yaaddi malee mana maatii isheetti maaliif deebitee kana nutti taasoftii naan jechuun keessan hin oolu. Kutaan seenaa koo irraa barattanis isa kanadha. Anis guyyaa irraa seenaa koo kanan isiniif qopheessu gonkumaa karaa kamiyyuu yoof baatan akka koo akka hin taane wanta nani godhe akka hin goone isinitti himuufi. Gowwaan ofirraa barataa gamni immoo namarraa barata jedhama mitiire. Jaalallee sirrii kan hin qabadhe yeroon barnootaan kutaa 9ffaa baradhudha. Jaalalleen ani qabadhe nama biyya keessaallee hin turre. Nama diiviidhaan gara biyya Ameerikaatti imalee waggaa 7 dalagee gaa'ilaaf immoo anaan barbaadudha. Yeroo sanatti anis ta'e maatiin koo gammadnee maatiin koo rakkoo hin qabani haa ta'uutii garuu jireenya keenya kanaan olitti ni ceesisti jedhanii abdii kan natti kennan anaan ture. Dhalatteema dubartii beektuu taatetti haati koos abbaan koos bakka dhaabbattu kan beektu jedhanii wanta yaadaniif gorsa hedduu akka obboloota koo kaanii naaf hin kennanii. Inumaa anatu obboloota koo quxisuus ta'e warra hangafaa gorsuudhaatiin hin beekama. Jalqabni koo bareedaa bareeddu ture. Bifti koo magaala ta'us rifeensi koo shurrubbaansaa wiiggii huumaan heerii artifishaalii fakkaata malee kan uumamaa hin fakkaatu. Bocni qaama kiyyaa immoo reefuma yeroon kutaa 6 galurraatii kaasee ija keessa galu jalqabe. Haati koo immoo ijoollummaa makootii kaasee safuu kun yoo guddatte maal akka fakkaattu jechuun na dinqisiifatti. Gurbaa biyya hambaa jiru kana walii galeen tole jedheen bilbila tachii bareedaa qaalii ta'ellee naaf ergee halkaniif guyyaa isa waliin waggaa 2 naasa'e. Kutaa 9 fi 10 yeroon baradhu jechuudha. Yeroon gaa'ela keenyaa kana naaf inni karoorsine barnoota kiyyaa kutaa 12ffaa akkuman xumureen ture. Sana gidduutti tarii yoo mijateef kutaa 11tti yeroon darbu qubeelaa yookiin immoo niikaa naaf hidhee waliin yeroo muraasa dabarsinee piroosesiillee naaf jalqabee gara biyya hambaatti akka imaludha. Yoo tole rabbi jedhe kutaa 12ffaa booddee kallachaa gara biyya Ameerikaatti na fudhatee gaa'ela waliin dhaabbannee akka waliin jiraannudha. Kanagaa kutaa 9 yeroon beekudha anis maatiin koos irratti walii gallee baay'eetti of hin eeggadha. Kabaja durbummaa kiyyaan illee wantan jiruuf dhiira waliin dubbii tokkollee hin qabu. Carraan biyya hambaa deemuu na eeggachaa wanta jiruuf sanaaf jedheen gurbaa kanaaf of kaa'an ture. Hariiroon anaaf isa gidduu jirus baay'ee ajaa'iba. Nama kana duratti biyya kan wal beeku malee waggoota hedduu booddee biyya hambaa deemee karaa toora sooshaal miidiyaatiin haasoo kan eegalle gonkumaa hin fakkaatu. Hariiroo keenyatti maatiin kiyyas maatiin isaas gammadoodha. Egeree lamaan keenyaa bakka tokkottis nu eegaa turanii. Maallaqas innaaf erga wantan barbaade haga Finfinneetti maleen bitadheen deebi'a. Maatiin koos xiqqoofiyyuu na mufachiisuu hin barbaadu. Akka garaa koo nan dubbadha nan taasi. Umriin kun keessumaa dubartootaaf baay'ee ulfaataadha. Ani garuu of nan qaban ture. Haa ta'uutii garuu anaa fi jaalallee koo kana gidduu dhiibbaa narratti uumeera jedheen kanan yaadu galgala yeroo bilbilaan haasofnu suuraas ta'e viidiyoo saalqunnamtii waliif qoonnaa.
qaamaan wal tuquu baannus karaa bilbilaa garuu walitti dubbachaa suuraawwan garaagaraa walitti argisiisaa kana godhi sana godhi wal jechaa saalqunnamtii waliitiin raawwannaa. Innis qaama saalaasaa suuraa kaasee naaf ergama. Anis qaama saalaa kiyya suuraa kaasee nan ergama. Suuraa qofa otoo hin taane viidiyoolee waliif ni ergina. Kan keenya qofa otoo hin taane kanneen toora intarneetii irra jiran ilaa kana argiteettaa wal jechuun yeroo sanaatiif sirrii fi safuu kan hin fakkaanne erga keessaa ba'anii garuu dhiibbaa kan namarratti uumu waliin raawwachuu jalqabne. Kana qofaa miti yeroonni hojiidhaan biizii ta'u isaatiin argachuu waan ta'an hin dandeenyeef viidiyoowwan saalqunnamtii baneen miira keessa ofiin galchan ture. Yeroo tokko tokkos abjuu kiyyaatiin jaalalleen kiyya kun yeroo inni na waliin ciisu ifaaf ifatti nan arga. Isa waliin akka hin taane kana ni baru qaamni koo akka hin tuqamne yeroon arguudha. Yeroon barnootaan kutaa 9-10 baradhu kana keessatti hin dabarse. Fedhii addaa ta'etu na keessatti uumame. Sa'aatii isaa eeggadheen isa waliin jechoota akkanaatiin haasa'uu nan barbaada. Yoo inni har'a nutti hafullee naan jedhe ani toleen jedhu. Booddee irratti numtu natti gammade. Abbaa manoonni yeroo hedduu haati manaan isaanii fedhiin waan jalaa gadi bu'uuf rakkatu. Ati garuu rakkoo kanaa kan qabdu natti hin fakkaatu. Amala kee kana baay'ee jaalladheera naan jedha ture. Dubbiin nurratti dubbatamu gurra keenya keessa seenu hangam nu sirreessuu fi nu balleessuu akka inni danda'u jireenya koorraa hubachuu ni dandeessu. Kan kanaan olitti wanta kana jaalallee koo kana bor nan gammachiisa jedheen itti yaaduu fi xiinxalee gochuu nan jalqabe. Inni haga dhufee na waliin qaamaan wanta kana raawwatutti baay'ee sardame. Kutaa 9-10 waggaa 2 waliin dabarsine 11tti darbe. Baatii 11ffaa keessa yeroo nan dhufa jedhee yaadee asittis dhufuuf karoorsee na gammachiise. Anis abdiidhaan isa eeguun jalqabe. Haa ta'utii garuu quxisuun abbaa koo abbaa kiyya irratti dhalatu baadiyyaatti nama waliin walitti bu'ee mataa keessaa falaxanii du'arraa hin hafu dafaa qaqqabadhaa jedhamne maatiin guutuun konkolaataa argannetti baadiyyaa ni deemna. Akka malee miidhameera. Yeroo bira geenyu lubbuun xiqquma keessatti hafeera. Haa ta'utii garuu bira geenyee daqiiqaawwan muraasa booda obboleessi abbaa kiyyaa addunyaa kanarraatii ni boqota. Harka namaatiin ajjeefamuun maatii warra ajjeese irratti maatii warra dhalli jalaa du'e irratti ilaalcha akkamii akka inni uumu ni beektu. Baadiyyaa waan na tureef daandiin sirriillee hin jiru. Abbaan koo gumaa obboleessa kiyyaa hangam baasutti gaddallee hin taa'u jedhee rasaasa magaalaa fidee maatii warra ajjeese biyyaa isaan baase. Ani gadda torban tokko ergan taa'ee booda barumsi kutaa 11ffaa reefuma waan jalqabuuf kanaa ol na darba jedheen imaluuf nan qophaa'a. Konkolaataan wanta hin jirreef daandii gubbaa dhaabbadheen ganama sa'aatii 4tti kanan manaa ba'e konkolaataa eeggachuuf galgala sa'aatii 2tti konkolaataan Enetree jedhamu naannessitu yookiin immoo mariinsaa karaa mirgaa ta'e tokko muka fe'ee nu bira gahee nuuf dhaabbate. Maatiin tokko nama 3 taana. Akkanuma konkolaataa sanarra immoo gara nama 12 kan ta'an mukarra fe'amanii dhufaniiru. Waliin 15 ni taana mitiire. Akka tasaa ta'ee guyyaa sana guutuu roobni roobaa tureera. Sa'aatii konkolaataa yaabbannerree roobni ni titiifa. Haala baay'ee ulfaataa ta'een muka sanarratti nam'inee hundi keenyu otuu nutti roobuu imala eegallee. Konkolaataan ol gadi wanta jedhuuf otoo asiif achi jennu hundumti keenyiyyuu wal qabannee jirra. Dargaggeessi akkuma kiyya imalaa jiru ofitti na qabee homaan sodaatiin naan jedhee ofirra na raffiseera. Namni haala kana keessatti hirribni ni qabata. Haa ta'uutii garuu wanta uumame hin beeku. Abjuu kiyyaan jaalallee koo isa diyaasporaa sana waliin wal qunnamtii saalaa raawwachuun eegalee. Akka yeroo kaanii natti fakkaatee ture. Haa ta'uutii garuu guyyaa kana akka yeroo kaanii abjuudhaan qofa hin turre. Dargaggeessi ofirra na kaa'ee sun qaama saalaasaa qaama koo keessa galcheera. Yeroon abjuu keessaa dammaqu nama diillee kan cicciisan hedduun wanta jiraniif wanti ta'aa jiru wanti hin ta'e bitaa natti gale. Anis maali kuni yeroon jedhu mataa keetiin na jalqabsiistee as deebistee maali kuni naan jettaayi. Ijoolleen magaalaa hin danda'amtanii naan jedhe. Qaana'uufis
itti dubbachuufis waan hundumtuu bitaanatti galee hangan mana galee ifaa ofitti dhibsee qaama saalaa koo laalu hangan ariifadhe isinitti himuu danda'u. Uffatni keessa koo narraa ba'eera, sanyiin isaallee natti dhangala'eera, waan isinitti himuu qabu. Galgaladhas kan dhoksummoo uffataadhaatii manatti nan galee yeroon ilaalu dhiigni illee ni jira. Durbummaan koo akka inni bade nan bare. Gurbaa sana fuulaan maal akka fakkaatu illee hin beeku. Durbummaan diyaaspooraadhaaf taa'aa turte daanoon daandiitti nyaatte. Jaalalleen koo durbummaan qabu jennaan akka biyyaan baati illee hin dhufne nan beeka. Kanaaf tooftaa ta'e uumuun qaba jedheen icciitii koo qabadheen nan ture. Guyyaa jedhamee gaditti innis biyyaan baatii dhufe. Walis argine, waliinis nan ciise. Haa ta'uutii garuu akka nani durbummaan qabne yeroo natti harka kootiin quba kootiin yeroon si waliin haasa'uun balleessee dhiifama naa godhii jedheen gaafadheen. Yeroo kanatti inni kun immoo diraamaa isa maal jedhanidha. Durattiyyuu namni dhiira waliin ciisee hin beekne hamma kanaatti darbee hin haasa'a jedhee dhiirri tilmaamu hin jiru. Si shakkuun qaban ture jechuun yeroo sanarraatii kaasee hariiroo fi dubbii ana waliin qabu kat godhe addaan kutee. Yeroon isin barbaadu naan jedhu qoricha liqimseen maatii kootu mana yaalaa na geessee lubbuun koo oolte. Si'a lammaffaa bara kiinaa guutuun dhugee homa na ajjeesuu didee dhukkubsattuu garaan ta'e. Barnoota kutaa 11 illee sababa na dhukkubee fi sababan qaana'eef sababa dhiirri suni na darbeef addaan hin kutee. Bara sattaanu irra deebi'ee galmaa'een barachuu jalqabe. Jaalalleen koo kunis dubartii gara biraa waliin hariiroo jalqabee achuma biyya Ameerikaatti gaa'ela raawwate. Anaaf kun waan ulfaataa ture. Wanti kun garuu haala salphaa natti hin finne. Dhiiraaf diina akkan ta'u na taasise. Dhiirota akka jiranitti haaloo bahuun qaba kan jedhu sammuu koo keessatti dhufe. Haalattiin haaloon bahu garuu waggaa 2 waggaa 3 naaf hin dhufne ture. Dhiira laman beeka, sanaan ala dhiira gara biraatti siqeen beeku. Barnoota koo kutaa 12ffaa xumureen mooraa yuunivarsiitii yeroon seenu barattoonni mooraa yuunivarsiitii ija addaatiin na ilaalu. Teessumni koo barattoota kaanirraa addatti nama 3 ta'ee karaa duuba koo mul'ata. Hundumtuu yeroo natti siqu teessuma kiyya ajaa'ibsiifata. Ija keessan galee dargaggeessi waggaa 3ffaa baratu barnoota injinaringiitiin teessuma kee kanarratti maaliif tumaa yookiin immoo taatoo bareedaa tokko siif hin kaasu jechuun dubartoota teessuma qaban warreen biyya hambaa jiraatan taatoo teessuma isaanii irratti kaafatan natti argisiise. Baay'ee ni bareeda. Dhuguma akkanatti dalaguu ni dandeessaayii yeroon jedhuuni eeyyeen abaluufu dalageera jechuun dubartoota teessuma isaanii irratti taatoo yookiin immoo tumaa dalagee fi natti argisiise. Yeroon teessuma isaanii ilaalu baay'ee bareeda. Laalaagaa maaliif akkan tumadhellee otoo hin beekin deemeen tumaa kana teessuma koo gara olii fi teessuma koo tokko irratti hin tumadhee ni bareeda. Gurbaan kun kana naaf kaasuusaatti gatii na hin kanfalchiisne. Gatii inni na kanfalchiise yeroo tumaa sana naaf tumu miira keessa na galchee akka barbaade na godhuudha. Akka barbaade natti haasa'aa ture. Kanneen fiilmii irratti hin beeku bor jaalallee koo sana waliin nan raawwadha jedhee yaade sana guutuu torbee 2 akka barbaade natti taphachaa ture. Tumaan sun naaf qooree yeroo gogutti addunyaa gara biraa keessan seenee. Dubartoonni teessuma isaanii irratti tumaa tumatan kanneen biroo gurbaan kun natti argisiise. Kottu nu waliin bahii jechuun mooraa keessaa na baasanii diida na bulchuu mana sirbaa, mana dhugaatii, hoteela garaagaraarra naanna'uu buluu eegallee. Sana qofaatu hin taane dhiirota garaagaraa waliin nuuf kanfalamee akka isaan barbaadanii waliin ciisuu eegallee. Gurbaan tumaa sana naaf tume ani hin barre malee dallaalaa yookiin immoo faddaalaa kanaadha. Dubartoota abbootii qabeenyaaf dhiyeessa, maallaqa isaa fudhata, maallaqa isaanii immoo dubartootaaf kenna. Jireenya addaa keessan galee halkan tokkotti hanga dhiira 4 dhiira 5 waliin ciisu sana keessan galee. Otuman jedhu wanta kanarratti jabaachaa dhufeen yeroon waggaa 3ffaa ga'u dhiirri ishee hin danda'u, ishiin baay'ee cimtuudha gabatee jedhu narratti maxxansanii waa'ee koo odeessu. Jalqaba bakka ittiin shaakale ni beektu mitire inuma maqaa ergan argadhee booddee immoo dubartiif dhiirri yeroo waliin ciisan kan beekamu dhiirri irra keessa ciisee dubartiin immoo jalaan ciisee waliin ciisu. Ani garuu sanan barbaadu. Teessumni koo akkanumaanuu guddaadha. Dhiira ciisi jedheen mataa kiyyarra keessa goreen akka dubartiitti haganni boo'utti rukuchaa kabalaa iyyisiisaa maalumaaf dubartii kana biran ga'e hanganni jedhutti waliin hin ciisa. Otoo gammadu dhiira boo'u argitanii beektu miira kanan itti mul'isa. Humnaan silaa kan na danda'u hin jiru.
qaamni koo boca isaa eeggatee kan gabbatedha. Nan nyaadha, nan dhuga, kan hin dhabeeru tokkollee hin qabu. Gosa saalqunnamtii ani hin raawwanne hin qabu. Waggaa 3 booddee kana ta'een waggaa 4ffaarratti immoo hinumaa dhiirri tokko na jibbisiisu yeroo jalqabu. Dhiira 2, dhiira 3 fedhii kiyyaan maallaqallee kanfaleen waliin ciisuun jalqabe. Kanaan booddee ture. Seera uumamaatti wanta bu'eef cubbuun koo daran daangaa wanta darbeef Rabbi waliin walitti bu'e. Waggaa 4ffaa piraaktisii yookiin immoo appaarantii ba'een funcaan kiyyaa fi sagaraa kiyya qabachuun natti ulfaachaa dhufe. Araadni wanti kanaa immoo wanta irra jiru kana dhiisuun natti ulfaate. Hoteela keessatti illee qacaramuun jalqabe. Sagal akkana irratti hin beekamne ofirraa dhiqaa maallaqa hangatee walitti qabadheen waggaa 5ffaaf yeroon barachuu dhufu guutummaa guutuutti sagaraa fi funcaan ofirratti qabachuu dadhabe. Mana yaalaa deemnaan, mana amantaa deemnaan furmaanni tokkollee narraa argamu dide. Dhumarratti mucaan na waliin barattu tokko mana amantaatti hedduu deddeebitu yeroo jalqabaadhaaf Rabbi isheetti argisiise wantan keessa darbee fi wantan keessa jiru wantan godheeru hunduma natti himte. Kunis rakkoo kanaan kan nagaa jiru tumaan teessuma kiyya irratti tumadhe. Yeroon tumadhu sana afuurri hamaallee waliin akkana keessa seene. Anis eega sanarraatii kaasee akkan bade yookiin immoo jireenya kanatti akkan seene kan hin beeku. Ifa gootee kanneen biroo wantoota natti takaalaman irree yeroo natti himtu nama tokko si'a lammaffaaf nan jibe. Maal ta'a daandii kanarra dhufuun baadheera ta'e jedheen baay'ee nufti gaddee. Yaa Rabbii koo dhiifa manaaf godhi jedheen kadhachuu boo'uu lafarra gangalaqe. Jireenya koo narratti beeku jedheen wantan sodaadhuuf mooraa yuunivarsiitii alatti kireeffadheen qofaa koon jiraadha. Akkuma isaa dhukkubsachaa guyyaa tokko dhufee guyyaa tokko hafaa barsiisota kadhachaa barnoota sana baradheen xumure. Baradhee xumureen mana maatii koo galeen maatiin koo intalli keenya nuuf eebbifamte koottaa yaa firaa yaa obbolaa nuuf gammadaa jedhanii nama waamanii gammachiifatanii deebi'amee guyyaa 3 booddee harki koo lamaanii fi miili koo lamaan socho'uu dide. Rakkoon koo duruu maatiin koo beeku amma immootti naaf dabalame harkii fi miilli koo socho'u yeroo didu abbaan koo hojii dhaabee mucaa kana barattee akkana ta'uu hin qabdu jechuun mana amantaarra na naannessu sheekii qeesii paastarii wanta inni bira nan geessin qabu homaa jijjiiraman dhabee. Dhumarratti mucayyoon dubaraa sun kan natti himte rakkoon kun kan na qabate karaa taatoo kanaani waan na ta'eef taatoo kanarratti amantiidhaan kitaaba kadhannaa irratti hidhee. Namni hunduu kan fayyu amantaa mataa isaatiin qabu mitiire kitaaba amantaa yeroon irratti hidhee guyyaa guyyaatiin kadhachuu jalqabu fooyyee qaama kiyyaaf argachaan dhufe. Harkii fi miilli koo naafii kamaa dhufanii guutummaa guutuutti baatii 10 booddee na gadhiisanii deemuu hojjechuu nan jalqabe. Haa ta'uutii garuu akkuma dursee isinitti hime sagaraa fi funcaan kiyya garuu to'achuu hin danda'u. Akka ijoollee akka daa'imaa daayipparii godheen manan oolaa. Gatiin daayipparii sanaallee qaaliidha. Sanaaf gargaarsi naaf godhame firri walitti naa buufate suuqii naaf banee san hojjetadha. Bu'aan koo daayipparii manaaf bitaa. Jireenyi koo akkan barbaade itti utaaleen Rabbiin sodaachuu dhiiseen dhiira haaloon baha jedheen yeroo yartuu keessatti kanatti naaf jijjiiramte ilaa kunoo gatii dadhabbii kee jedhee Rabbi akka naanna kaa'ee balbala maatii koo suuqii banadheen jiraachuu kan hin jalqabe har'a waggaa 5dha. Rabbiif galanni haa ta'u lubbuu koo dabarsu dhiisee guyyaa gaabbii kana kan naaf kenneyyuu isaaf haa galatu. Aariidhaan gaabbiidhaan boo'aa mana keessa wantan ooluuf bifti koo bareedinni koo kaleessaa teessumni koo kaleessaa kan itti namni na jaju addatti baheen dubartoota irraatii ilaalamu rifeensi koo dabbassaa luuccaa kan namaatoo hin taane kan fardeenii fakkaatu hundumtu har'a na bira hin jiranii. Har'a kan na bira jiru dhukkuba koo qofadha. Yaadni koo yaaddoon koo dhukkuba koo qofaadha. Dhukkuba kana Rabbi isinitti hin ergiin malee hangam akka inni namatti ulfaatu hangam akka inni nama rakkisu isinitti himuu hin danda'u. Seera uumamaa wantan darbeef seera uumamaa wantan cabseef uumamarraa waan adda ta'etu natti kenname. Wanti dhalli namaa hin qabneef natti kenname. Fedhii kiyyaan wantan godheef dirqama kiyyaan immoo natti kenname. Harka Rabbii jalaa bahuu dadhabeen kunoo otuun daandiirra deemullee nama na ergeef sagaraan koo yookiin immoo fincaan koo daayippariitti gadi nammaa jira. Uffanni wanta nama golguuf namni kana narratti beeku hin jiru. Daqiiqaa 30 nama tokko bira taa'ee jennaan fooliin godhadha. Sanaaf suuqii koo keessaa gadi hin ba'u. Achuma mana fincaanii kan mataa koo kan naaf ijaaranii jira. Achiif isa gidduun deddeebi'a.
Nyaatallee hojjedheen mataa kootiin nyaachuu hin danda'u. Sababiinsaa fooliimti kiyya anumattillee foolii qaba. Hangam abaaramu, hangam darbatamu, hangam dagatamu akka ta'e yaadadhaa ilaalaa. Obboloonni koo shamarran tarii jaalallee keessan gammachiisuuf jecha jaalallee keessaniif miira daqiiqaa lamaaf gammaduuf jecha kanneen kaleessa gochaa ture gootan gara kamitti akkasin geessaa jiru akka laaltan hafuurri Lucifer yookiin immoo 66 saalqunnamtii viidiyoo saalqunnamtii suuraan walitti ergan keessa goree hangam akka namiidhe dhaloota akka miidhaa jiru isinillee akka miidhamaa jirtan isinitti muufi yoo jabaachaa deeme dubbiin kan kanaan olii kan koon oliillee nama mudachuu ni danda'a. Harki rabbii immoo bal'aa waan ta'eef ani mataa koof gaabbeen dhiifama isaa fayyina isaa eegaan jira. Akka inni guyyaa tokko kana keessaatii na baasu abdii guddaan qaba. Haa ta'uutii garuu isin obboloonni koo anarraatii baradhaa. Ani jalqaba kashlabbii hin turre. Jaalalleen koo biyya ormaa suuraa fi viidiyoo kana natti ergu yeroo jalqabu anis jaalladheen erguu fi ittaasa'u isa nan gammachiisa jedheen gita isaatti deemuu nan jalqabe. Haa ta'uutii garuu inni har'a jireenya isaa jiraachaa jira. Ani immoo kunoo diyaaspooraa miti dhiirrillee dubartii waliin jiraachuu hin dandeenye ta'een mana maatii koo keessa jiraachaan jira. Sababiin isaa immoo dubartii akka koo waliin dhiirri kamiyyuu hin jiraatu. Waliin jiraachuun waan guddaadha. Daqiiqaa 30 sa'aatii tokko dhiirri namaddii taa'uu hin danda'u. Yoo namaddii taa'e foolii mana fincaaniitu isatti dhagahama. Dhiirri immoo kana hin jaallatu. Hangam simboo bareedina too qabaattee iyyuu kana waliin namni na waliin jiraatu hin jiru. Bor immoo wanta ta'u rabbitu beeka. Har'a akka laayyootti jireenya kana keessa kan jirtan dhuguma laphee keessan bitadhaa isiniin jechuun barbaada. Sirriidha nama sana keessa jiru egeree isaa waan hin beekneef wanti har'a itti tole kun borus itti tolaa waan itti fufu fakkaachuu ni danda'a. Haa ta'uutii garuu gareen qulqullummaa gara qulqullummaatti gareen cubbuu immoo gara cubbuutti akka nama maksan beekuu hubachuun isinirra jira. Kana hundaan kan nagahee dinqisiifatamuu karaa teessuma koo gurbaan taatoo yookiin immoo tumaa yookiin immoo niqqisee dalagu sun natti fideenidha. Uumamaan dubartoonni dinqisiifatamuu jaallannaa. Eenyuyyuu dhiirrillee dinqisiifatamuu fedha. Mootummaa dabalatee namni dinqisiifatamuu jibbu hin jiru. Haa ta'uutii garuu dinqisiifatamuun keenya isa uumaan nuuf kenneen simboo boca keenyaan otoo hin taane dinqisiifatamuun nuti fudhachuu qabnu keessa keenya argee isa namni dinqisiifatuuni. Teessumas rifeensas bifas kan namaaf kenne bilisaan rabbidha. Haa ta'uutii garuu yoo dandeenye namnillee yoo nu dinqisiifatan kanarraatii fudhachuu qabnu keessa keenya argee bareedina keessa keenya yoo hubate qofaadha. Kanaan ala garuu dinqisiifatamnaan boca keenyaan bifa keenyaan rifeensa keenyaan dhufu hin nu kuffisa bakka hin taanetti nu hambisa malee homaa faayidaa tokko nuuf hin qabu. Kan ittiin dinqisiifatamne sana bor akka dhabnu namni sunis ni beeka nutis ni beekna. Seexanni nama tokko jireenya isaa keessaa baasuu yookiin immoo kuffisuu yoo barbaade waan hin malleefiin dinqisiifata. Anaan kana na godhee kaalchoodhaan jireenya keessaa nama keessaa na baasee qofaatti mana haadha koo keessatti baradheen injinara ta'ee otoo hin jiru suuqii gurgurtuu godhee na hambise. An obboleettii keessan Jiituu Magariituu Oromiyaa keessaatii ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa.